Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa, akka cubbuu keenyaa, akka balleessaa keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e uumaan keenya maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waliif sheerii godhaa. Har'a immoo wajjin kutaa itti aanu wajjin ilaalla jechuudha. Sheerii waliif haa goonu. Namoonni haa seenanii erga hubanneen boodatti immoo gaafii gaafatamuufis akkamitti deebisuu akka qabnu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf waliif sheerii haa goonu. Baay'ee gaariidha. Namoonni baay'ee seenaa jirtu. Mata dureen keenya eegalle muraasa isaa wajjin ilaaluudhaaf yeroo dabree waa'ee uumamaa muraasa ishee wajjin ilaallee turre. Itti aansinee immoo namni jalqabaa Addaamiin akkamitti kufee maalirraa ka'eef kufee Waaqayyoon immoo uumamtoota 22 keessa jiranii Addaamiin akkamitti jaalatee akka uume ilma namaa Waaqayyoon akkamitti kabajee iddoo Eden Gannat keessatti akka uume wajjin ilaallee. Haa ta'u garuu immoo ilmoon namaa waggaa 7 qofaadhaaf abboommii Waaqayyoo eegdee akka jiraatte. Innis immoo Waaqayyoon Ixa Balasii muka jedhamtu ishee kana yoo nyaatte du'a bara baraa duuta waan jedheef Waaqayyoon immoo murtee isaa murteesseen murtee Waaqayyoo akka namaa wanta hin jijjiiramne waan ta'eef murtoo sun ilma namaati irratti baroota 5,500dhaaf olaantummaa argachaa akka ture ilaallee turre. Har'a immoo isa keessatti yeroo darbe keessatti eenyutu nama fayyisuu danda'a waan jedhus wajjin haasofnee turre. Isa san immoo raajonni har'a mata dureen keenya raajonni nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture jedhan. Raajonni warroonni Waaqayyoon filatamanii waa'ee Gooftaa yeroo dubbatanitti eenyutu nama fayyisuu danda'a jedhanii akka isaan hafuura Waaqayyootiin yookiin ergaa Waaqayyootiin uummatatti himaa akka turan wajjin ilaallatu jechuudha har'aa fi kanaafiyyuu waliif sheerii taasisaa. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa akka hubannee waan hubanneen immoo mootummaa isaa dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu inni nu haa taasisu. Eegumsi qulqullootaan wajjin haa ta'u jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti akkana jedha. Ani Waaqayyoon anaan malee kan fayyisu hin jiru jedha. Isaayyaasii boqonnaa 43 lakkoofsa 1 irratti ana Waaqayyoon anaan malee kan fayyisu hin jiru jedha. Maal jechuudha? Fayyinni kan argamu wanti hundi isaatiyyuu kan raawwatu Waaqayyoodhaan akka ta'e kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Ilma namaa kan fayyisuu danda'u, ajjeesuus kan danda'u, irrattis murteessuu kan danda'u, aangoo kan qabe qaama uume san jechuudha. Qaamni uume immoo Waaqayyoodha. Ilmaan namaa biyyoorraa uumee hafuura itti baafatee ilmi namaa kabajamaa akka ta'u kan taasise Waaqayyo waan ta'eef ammas ilmoo namaati irratti murteessuu kan danda'u Waaqayyoodha. Kana amannee fudhachuu qabna jechuudha. Eenyullee lubbuma isaati irratti namni aangoo hin qabu. Namni mataan isaa lubbuma ofiiti irratti aangoo hin qabu jechuudha. Aangoo kan qabu Waaqayyoodha. Nuti ijoollee Waaqayyooti jechuudha. Kana beekuu qabna. Ammas akkana jedha. Ana malee Waaqni biraa hin jiru jedha. Ana malee Waaqni biraa hin jiru. Ani Waaqa tolaa fi qoricha. Ana malees homtuu hin jiru jedha. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 21 irratti jechuudha. Ana malee homtuu hin jiru. Ani Elshaadaayidha. Ani Alfaa Omeegaadha. Ana kan jedhe Waaqayyo qofaadha jechuudha. Guutuu kan ta'e Waaqayyoon addunyaa kana kan uume kan jiraachisu isa qofa akka ta'e. Ammas akkana jedha. Waaqa qoricha keenya nu deebisi. Eekkamsa keessi nurraa deebisi. Aritanii Waaqa qoricha keenya nu deebisi. Eekkamsa keessi nurraa deebisi jedhan abboon.
hedduu gidiraa keessa jiraatanii gidiraan baay'ee ilmoon namaa abboomni waaqayyoo eegdillee yoo jiraatte cubbuun addaamirraa itti dhufe suni ibidda bara baraatti isaan keessa waan ta'eef gara si'oolitti isaan keessa waan ta'eef kanaa jedhaniitoo abboonni kadhannaa isaanii taasisaa turan. Aarsaa dhiyeessuudhaaf illee aarsaa dhiyeessaa turan. Aarsaan isaanii hundisaatu garuu waaqayyo biratti fudhatama hin arganne. Maaliifuu harka cubbamtootatiin dhiyaata waan ta'eef jechuudha aarsaan sun. Kanaafuu qaamni tokko jiraachuu qaba jechuudha. Qaamni garasitti nu deebisu jiraachuu qaba jechuudha. Yeessa kanaafi faarsaa boqonnaa 84 lakkoofsa 4 irratti waaqa qoricha keenya nu deebisii eekkamsa keessa nurraa kaasii jedhanii abboonni bo'aa turan jechuudha. Ammas akkana jedha. Namoonni hundumtuu akka fayyaniif gara dhugaa beekuu akka qaqqabaniif kan fedhu qorichi keenya waaqayyo duratti gaarii fi kan isa gammachiisu kanaa jedha. Qulqullichi Phaawulos uummata gara Qorontoosiif yoo barreessu ergaasaa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti kana nuuf ibsee jira jechuudha. Ammas hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 47 irratti akkana jedha. Gooftaanis warroota fayyuu qabaniif guyyaa guyyaan isaan irratti dabalaa ture jedha. Idaa warroonni fayyuu qabantu jira. Idaa warroonni waaqayyoon barbaadantu jira. Isaan sanii ofitti dabalaa ture, miseensa taasisaa ture, miseensa ijoollee waaqayyoo akka taasisaa ture kitaabni qulqulluun nuuf ibsa jechuudha. Yes kanaaf yaa obboleewwan koo ilmaan namaa kan fayyisuu danda'u, kan ajjeesuu danda'u, jiraachisuu kan danda'u waaqayyoon akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Isaan ala fayyinnis akka hin jirre wanti hunduu isa harkaa akka jiru hubachuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Kanaafidha Addaamiin waggoota 5,500 qaamni isa fayyisu waan dhabameef qaamni kanaa ol ta'e, qaamni waaqayyo ta'e argamuun dirqama ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo darbe wantoota ulaagaalee Addaam fayyisuudhaaf qaamni dhufu suni guutuu kan qabu wajjin ilaallee turre. Innis maal jenne? Jalqaba irratti nama ta'uu qaba jenne. Maaliifuu kan duutitti murtaa'e nama waan ta'eef. Inni biraa maal jenne? Du'uu qaba jenne. Maaliifuu ilma namaatti du'atu murtaa'e waan ta'eef. Inni sadaffaan immoo du'a mo'uu qaba. Maaliifuu namni du'ee jira. Du'a moo'ee du'a san gatii dhabsiisuu qaba. Arfaffaa irratti maal jenne? Qulqulluu ta'uu qaba jenne. Qulqulluu cubbuu addaamirraa bilisa kan ta'e qaamni biraa argamuu qaba. Uumamtoota keessaa qaamni biraa waan dhabameef qaamni kan arfan uraagaalee kan arfan guute tokko argamuun dirqama akka ta'e abboonni sin barsiisuu kitaabni mana amantaas hin barsiisa jechuudha. Mee har'a wajjin muraasa isaa haa laallu. Kanaafidha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti ilaa mucaan nuuf kenname jedhaniitoo abboonni dubbatan ilaa mucaan nuuf kenname. Mucaan nuuf kennamu sun immoo mucaa akkamiiti gaafa jennu mucaa nagayaa waaqa kan ta'e, abbaa nageenyaa kan ta'e, nagaa kan ta'e, aangoon harka isaa kan jiru akka ta'e kitaabni qulqulluun ibsa. Eenyurraa dhalate jennee immoo gaafamu achumatti gaafannu immoo Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti immoo ilaa waaqayyoon milikkita isiniif laata dubri dubrummaadhaan ni deessi maqaa isaallee Amaanu'el jettee moggaasti. Amaanu'el jechuun waaqayyoon wajjin jira jechuudhaan ragaa ba'an. Isa kana immoo ergamaa waaqayyoo qulqullichi Gabri'eel waaqa biraa ergamee haadha keenya Dubroo Maariyaamitti akka ragaa ba'e wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti nuuf ibsa jechuudha. Kanaaf inni dhalate sun, inni nama ta'e sun, inni nama fayyisuudhaaf dhufe suni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos akka ta'e kitaabni qulqulluun ragaa ba'a jechuudha. Isa kana hubachuudha waan tokko. Mee fakkeenya haa kaafnu. Abbaan qabeenyaa tokko yookiin mootiin tokko waa qopheesse, sagantaa wayii qopheessee uummata yaame. Uummata gaafa waamu
wanta namaa waan barbaachisu waan dhugaatis waan nyaatus qopheesse. Haa ta'u garuu namni tokko osoo gara mana isaa deemuu hallayyaa irratti kufe, karaa keessatti kufe, namoonni bira jiranii hin dadhaban, kaasuu dadhabani. Uummanni naannoo sanillee itti birmatan homaa kaasuu dadhabani. Booda garuu abbichi mootichi sun dhaga'eeti hin dhufee nama sanii hallayyaa keessaa baase. Hubattan natti fakkaata. Qaamni biraa Addaamiin iddoo kufee kaasuu waan dadhabeef innumti mooticha kan jedhame gooftaan keenya Kiristoos dhufee ilmaan namaa akka kaase hubachuu qabna jechuudha yaa kiristaanota. Kanaaf haadha keenya dubroo Maariyaam irraa dhalatee ilmaan namaa akka fayyisee amanuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Mee amma maalirraa fayyine yookiin immoo namni maalirraa fayye jenneetoo haa laallu. Inni jalqabaa badii inni hojjete irraa yookiin cubbuu dhaalaan ilma namaatirra ga'urraa fayye. Akkana jedha kitaabni qulqulluun, idaanurra jirurraa, idaanurra bulerraa yookiin kitaaba nurratti barreeffamerraa yookiin waraqaa mallattoodhaan nurra kaawwamerraa Waaqayyoon nu baraare, Waaqayyoon nu qulqulleesse jechuudhaani kitaabni qulqulluun isa ragaa ba'a jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti ibsuudhaan isa ragaa nuu ba'ee jira jechuudha. Ijoollee isaa nu taasifate jechuudha Waaqayyoon. Ijoollee isaa akka taanuuf, miseensa isaa akka taanuuf inni as nu fayyifate. Akkana jedha, cubbuu keenya isa darbe nutti yaadin, cubbuu keenya isa darbe nutti yaadin, araarri kees dafee nu argatu. Abboonni akkas jedhanii bu'an, dhiifamni kee nuuf haa baay'atu, araarri kee nuuf haa baay'atu, nutti dhiyaadhu, dhiifama nuuf laadhu, nuti garuu kadhannaan keenya homaa bu'aa buusuu hin dandeenye jechuudhaan abboonni bu'aa turan. Kanaafidha gooftaan keenya Kiristoos inni dhufeetoo ilmaan namaa hin fayyise. Inni lammaffaan maalirraa fayyine gaafa jennee ilmoon namaa duutee burkutaa'urraa, biyyoo keessatti akka bineeldota biroo, akka bineensota biroo achitti hafuurraa haftee ilmoon namaa amma nuti ni kabajamne, ni kaana du'aa jennee ta'u abdiidhaan eegganna jechuudha. Akkana jedha gooftaan keenya Kiristoos, dhuguma dhugaattiin isiniin jedhaa, namni sagalee koo dhaga'u kan na argatellee kan na amanu jireenya bara baraa ni qabaata, du'a irras gara jireenya bara baraatti ni ce'a malee gara murtiitti hin dhufu jedhe gooftaan keenya Kiristoos. Namni isatti amane, inni dhufuusaa, inni dhalachuusaa, isaa ilmaan namaa fayyisuusaa namni isatti amanu yoo du'es akka du'a keessatti hin hafne, jireenya bara baraa akka argatu, jireenya bara baraa boqonnaa bara baraa akka taate wangeela Yohaannis irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 24 abbumti qabeenya abbaan keenya alfaa oomeegaa kan jennu fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos ragaa nuu ba'ee jira jechuudha. Edaa kiristaanota nuti ammaan booda duuneen hafnu jechuudha. Edaa lakkaa yoo nuti boqannu foon keenyaan boqanna malee ni kaana lubbuu keenyaan jechuudha. Ergamoota Waaqayyoo wajjin hin faarfanne jechuudha. Abdii qabna jechuudha kiristaanota. Akka bineensota biroo nuti duuneen hafnu, akkuma lubbuun keenya bara baraan jiraattu nutillee Waaqayyoo wajjin isa faarfachaa hin jiraanna jechuudha. Qulqulluu 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 yaa Waaqaa isa maccaa jechuudhaan isa galateeffanna jechuudha. Hunda keenyaa Waaqayyoon ergamoota wajjin akka isa faarfannu nu haa taasisu. Duuti jechuun garuu maal jechuudha? Hoo jennee ilaallu inni jalqabaa foonii fi lubbuun gargara ba'uudha. Kuni boqonnaa jedhama. Eenyuudhaaf illee kan ooluu miti kun. Inni guddaan garuu du'a kan jedhamtu Waaqayyoodhaan gargara ba'uudha. Ilmi namaa Waaqayyo irraa gaafa gargara ba'e duuti bara baraa irratti murtaa'a jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Kiristoos nu ijoollee isaatis
du'a moo'ee jira, ammaan booda duunti aangoo isinirratti hin qabdu jechuudhaan ergaasaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti ragaa nuu ba'a. Akkana jedha: yaa du'aa waraantuun kee meerree, yaa du'aa waraantuun kee meerree, yaa Si'oolii mo'annaan kee eessa jira ree jechuudhaan kitaabni qulqulluun keessa ragaa nuu ba'a jechuudha. Ammas akkana jedha: harka Si'oolii irraa isaan baraare, isaan du'a irraayis isaan fayyise jechuudhaan Hosee boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irratti ragaa nuu ba'a jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoos ilmaan namaa bilisa baasee akka fayyise, ilmaan namaa cubbuu addaamii sanirraa eenyullee amma akka ittiin gaafatamne amanuun dirqama keenya jechuudha yaa kiristaanota. Kanaaf Isaayyaas irratti akkana jedha: dhugumatti dhibee keenya fudhatee gidiraa keenyas baatee jedha. Nu baachuu kan qabnu nuuf jecha baate, nu du'uu kan qabnu nuuf jecha du'e. Kanaaf immoo kana hunda isaa godhee nu bilisa kan nu baase ilma dubroo Maariyaam gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akka ta'e amanuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Amma immoo erga gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga du'aa nu kaase, erga nu fayyise, isa qofa fayyinni akka jiru immoo hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 4 irratti akkana jechuudhaan ragaa nuu ba'ee jira. Fayyinni eenyuyyuu hin jiru, ilmi namaa akka fayyuuf kan kenname gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akka ta'e ragaa nuu ba'a. Kana amanuu qabna. Ilma namaa kan fayyise gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Kana fudhachuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Kanaaf warroota fayyuu qaban guyyaa guyyaadhaan ofitti dabalee isaanitti dabale jechuudhaan kitaabni qulqulluun kan ragaa nuu ba'u jechuudha. Namoonni baay'een keenya garuu wantoota garagaraatti wanti shakkinu hedduun isaa jiraachuu danda'a waan ta'eef kiristaanonni kana hubachuun dirqama keenya. Isaan akka fayyina ragaa ba'uun dirqama kiristaanotaati. Yoo ragaa hin bayinii akkana jedha: har'a biyya lafaa kanarratti yoo nagantan anillee boruu isinin gana jedheera waan ta'eef kiristaanonni ragaa ba'uun dirqama keenya waan ta'eef ilmaan namaa eenyudhaan akka fayyisan hubachuun kiristaanota hundarraa eegama jechuudha. Hundi keenyayyuu kan nu fayyise uumamtoota jiran keessaa uumamtoonni nu fayyisan waan dhabamaniif inni gooftaan keenya Kiristoos akka nu fayyise ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Amma erga gooftaan keenya Kiristoos erga nu fayyisetti amma hoo akkamitti fayyinaan? Amma gaafii guddaadhaas jira. Amma fayyinee jira. Uumaa kanarratti shakkii hin qabnu. Gooftaan nu fayyisee jira. Kan nu fayyise immoo akka hojii keenyatti osoo hin taane akka dhiifamaa fi jaalala isaatti nu fayyiseera. Amma hoo garuu akkamitti fayyinaan? Asirratti dogongorri guddaan jira jechuudha. Dhiiga isaatiin fayyinee jirra. Ammaan booda Waaqayyoon nutti murteessuun warroonni jedhan jiraachuu danda'u ta'a. Miti. Yaa obboleewwan koo, qamadii facaastee akkamitti baaqelaa eeggatta? Hin ta'u. Baaqelaa facaastee qamadii hin eeggattu. Qamadii facaafte taanaan qamaduma eeggatta. Boqqoolloo facaafte taanaan boqqoolluma eeggatta. Namni waan facaase haammata. Akka dhiifamaa fi jaalala Waaqayyootti garuu namni kamiyyuu qulqulluu akka hin taane kitaabni qulqulluun ragaa ba'a. Garuu ilmaan namaatirraa wanti eegamu immoo ni jira. Kana wajjin ilaalla jechuudha. Namni fayyuudhaan ammatti ilmi namaa fayyuudhaaf jalqaba amanuu qaba. Maal isiniin jedhee? Amanuu qaba. Eenyu akka isa fayyise, eenyu akka isa bilisa isa baase wangeelatti amanuu jechuu walumaa galatti. Wangeela fudhachuu jechuudha. Wangeela fudhatte taanan immoo Waaqayyoon si fayyise sanii ni amantaa jechuudha.
Kanaaf immoo kitaabni qulqulluun hedduu bakka adda addaatti namni amanuu akka qabu irra deddeebi'ee gooftaan keenya Kiristoos yeroo biyya lafaa kanarra deddeebi'aa turetti barsiisee jira yaa obboleewwan koo. Amanuun dirqama ta'a jechuudha. Osoo hin amanin waan biraatti seenuu hin qabu. Osoo hin amanin waa'ee fayyinaa yaaduun hin danda'amu jechuudha. Jalqaba amanuun hunda keenyarraa akka eegamu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti illee nuuf ibsee ture jechuudha. Mee isa biraa akkana jedha, namni amanee fi cuubame ni fayyaa jedha. Kanaafuu maaltu dursa? Amanuutu dursa. Amantee cuubamuu qabda. Inni ati waaqeffattu sun, inni ati faarfattu sun, inni ati jilbiiffattuuf sun, inni ati lallabdu sun eenyu akka ta'e amantee lallabuun dirqama keenya akka ta'e wangeela Maarqos boqonnaa 16 irratti ni ibsa jechuudha. Garuu amanuun bichaan ammallee gahaa miti. Maaliifuu seexannuyyuu ni amana. Garuu seexanni fayyuu hin danda'u. Amanuun bichaan ammallee nun fayyisu. Inni biraa immoo amannee waan fudhanne san immoo hojiidhaan jijjiiruun dirqama ta'a. Hojiitti deebisuun dirqama ta'a. Isa keessaa akkana jedha kitaaba qulqulluu irratti Yaaqoob boqonnaa 1:19 irratti daandii warroonni guyyuma guyyaan fayyan itti dabalaman amanuu fi cuubamuu akka ta'e nu ibsuudhaafi amanuun bichaan immoo akka gatii hin qabne seexannis akka amanu Yaaqoob boqonnaa 2:19 irratti nuuf himee ture jechuudha. Amanuun dirqama keenyaa jechuudha. Maalitti amanna yoo jettan ilma Waaqayyoo kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uu amanuun dirqamaadha. Haadha keenya dubroo Maariyaam irraa dhalachuusaa biyya lafaa kanarra deddeebi'uusaa nuuf jecha gidiraa arguusaa nuuf jecha fannifamuusaa du'uusaa du'a moo'ee guyyaa 3 booda ka'uusaa erga ka'een booda immoo guyyaa 40tti ol ba'uusaa guyyaa 50tti immoo hafuura qulqullootaa erguu isaa amanuun dirqama ta'a. Kana jechuun iccitii Sillaasee, iccitii foon uffachuu, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa, iccitii du'aa ka'umsaa yookiin barumsa doogmaa jedhamu fudhachuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Inni biraa maalidha? Cuubamuudha. Amanuun bichaan gahaa miti. Akkuma Maarqos boqonnaa 16 irratti Waaqayyoon erga amaneen boodatti namni immoo cuubamuu akka qabu akkuma ibsee ammas immoo dirqama maal gochuu barbaachisa? Cuubamuutu barbaachisa. Mee kitaaba qulqulluu irraa waan tokko haa fudhannu. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 8:35 irratti namni Itoophiyaawii ta'e tokko Itoophiyaadhaa biyya Yerusaalem deemee aarsaa dhiyeessee gaafa inni biyya isaatti deebi'u Waaqayyoon duuka bu'aasaa keessaa tokko kan ta'e Filiphoosin gara nama kanaatti ergee jedha. Namni Jaandarabaa jedha yookiin immoo akka mana amantaa keenyatti Baakoos jennaan jechuudha. Namichi kun maal dubbisa yoo jettan kitaaba Isaayyaas dubbisaa ture. Kitaaba Isaayyaas irratti immoo nuuf reebamuu, nuuf rukutamuu, iddoo keenya gidiraa arguu waa'ee hoolaa dubbata. Hoolaan nuuf aarsaa ta'e immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e ibsaa achirratti. Garuu nama kanaaf hin galleef aarsaa dhiyeessee jira. Maaliifuu hortee Kuush keessa nama argame waan ta'eef Kuush immoo Noo irraa barate waan ta'eef aarsaa dhiyeessuun kaakuu moofaa keessatti akka sirnaatitti waan raawwatamuuf Itoophiyaa irraa biyya san deemaa ture. Achiin booda Filiphoos namni jedhamu itti dhufee akkana jedhe, wanti dubbistu kun siif galaa hubattee jirtaa jedheen. Nama ajaa'iba! Akkana jedhe namichi sun, namni na barsiisu osoo hin jiraatin, namni na gorsu osoo hin jiraatin, namni na hubachiisu osoo hin jiraatin akkamittan hubadha jedheen.
Achiin booda Filiphos waa'ee hoolaa achirratti dubbatu. Hoolichi sun dhufee jira. Biyya lafaarra deddeebi'ee jira. Nuuf jecha fannifamee jira. Du'eeraa du'a moo'ee ka'ee jira. Maqaan isaallee Iyyesuus jedhama. Iyyesuus jechuun qoricha jechuudha. Isa yoo fudhatte qoricha argatta jechuun erga barsiiseen boodatti osuma deemanii bishaan bira ga'anii achiin booda maal jedhee gaafate isinitti fakkaate? Jaandarbichi akkana jedheeni. Akkas jedhee, ani bishaan kanaan akka hin cuubamne wanti na dhooggu maaltu jira jedheen. Achiin booda immoo Filiphos akkana jedhe, yaa obboleewwan koo, onnee kee irraan gonkumaa yoo amante siif eeyyamamee jira jedhe. Kanaafuu dursa maaltu barbaachiseera jechuudha? Amanuun dirqama jechuudha kiristaanota. Laphee kee guutuudhaan yoo amante siif eeyyamamee jira jedheen. Achiin boodas jaandarabicha akkana jedhe, Iyyesuus Kiristoos ilma Waaqaa akka ta'e amanee jiraan jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos ilma Waaqaa Waaqa kan ta'e amanuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Akkas jennee amannee cuubamuun dirqama keenya jechuudha. Achiin booda akka cuube kitaabni qulqulluun ragaam nuu ba'a jechuudha. Kanarraa maal hubanna? Amanuun bichaan gahaa miti jechuudha. Erga amanneen booda cuubamuun dirqama akka ta'e, osoo cuubamuun hin barbaachisu ta'ee silaa Filiphos maal jechaani ture? Erga Iyyesuus Kiristoos ilma Waaqaa Waaqa kan ta'e erga amantee deemii Waaqaan jenneen, cuubamuun garuu dirqama akka ta'e gooftaan keenya Filiphos erguudhaan ragaa nuu ba'eera jechuudha. Kanaaf immoo gooftaan keenya Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 29:28 irratti dhiifamaa akkana jedha. Egaa deemaa warroota hin amanne hundaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin cuubuudhaan waanan isaan ajaje akka raawwatan barsiisaa, duuka bu'oota koos taasisaa jedha. Barsiisaa, sanaan booda cuubaa, sanaan booda ijoollee koo taasisaa, duuka bu'oota koo taasisaa. Duuka bu'uun edaa cuubamuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Kanaafidha ammas hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irratti akkana jedha. Warroota daandii fayyinaa isaanitti himan gabroota Waaqayyooti jedha. Warroonni waa'ee fayyinaa himan, waa'ee fayyinaa lallaban gabroota Waaqayyoo jechuun ijoollee Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf namni amanee cuubamuun dirqama akka ta'e manni amantaa keenyaa hin barsiiste jechuudha. Isa biraa immoo hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 30 irratti namni mana hidhaa keessa ture tokko akkana jedhee dubbate. Yaa gooftolii koo, fayyuuf maal godhuutu narraa eeggama? Namni kun hoogganaa mana hidhaa sanii ture. Duuka bu'oonni garuu mana hidhaa keessatti erga barsiisanii erga hubachiisaniin boodatti gooftolii koo jedheen isaaniin. Ani fayyuudhaaf maaltu narraa eeggama gaafa jedhuun gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoositti amani, atis warri keetis ni fayyitu jedheen. Ilaala hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 30 irratti jechuudha. Kanaafuu amanuun dirqama, erga amanneen boodatti immoo cuubamuun nurraa eeggama jechuudha. Ammas hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti akkana jedha. Maqaa gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoositti akka cuubamaniif ajajee jira jedha. Maqaa gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin. Kana mata duree biraa keessatti duuka bu'oonni maqaa gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin maaliif cuubani? Inni kan ajaje gooftaan keenya maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin cuubaa jedheen. Duuka bu'oonni immoo maqaa Iyyesuusitiin maaliif cuuban kan jedhu mata duree biraatiin wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf namni cuubamuun dirqama akka ta'e beekuu qabna. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Yaa obboleewwan koo, namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa hin dhalanne
gara mootummaa Waaqayyoo seenuu hin danda'u jedhe. Kun bichaan nu gaara caqasni kun waan baay'ifneef miti amma caqasa. Eenyutu dubbateedha? Maddicha rumaa ani hundee wayiniiti kan jedhe, ani dhugaadha kan jedhe, ani karaadha kan jedhe, ani jireenya kan jedhe, ani alfaa oomeegaadha kan jedhe, Elshaadaay kan ta'e gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos namni bishaanii fi hafuura qulqulluurra yoon dhalanne mootummaa koo hin dhaalu jedheera. Kanaafuu warroonni isan fudhannetti har'a dukkana ta'anii jiru jechuudha. Isaan har'a kaakuu moofaa keessa jiraatu jechuudha. Nuti garuu kaakuu haarawaa keessa jirra. Iyyasuus Kiristoosiin haaromfamnee jirra. Nuti dhaloota haarawaadha. Nuti ijoollee mootiidha. Kana ofitti boonuu qabna kiristaanota. Of gadi qabuun nurraa hin eeggamu. Nuti ijoollee Waaqayyooti. Kanaafuu fayyan yoo jennu mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf maqaa isaatiin cuubamanii warroota mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf qophaa'an akka ta'e amanuun hunda keenyarraa eeggama. Akkana jedha ammallee Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 8 irratti kanaan booda gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela isaa kan jireenya bara baraa qulqulluu fi kan hin jijjiiramne sana harka isaatiin yookiin duuka bu'oota ba'a biiftuudhaa kaasee hanga liqa biiftuutti ergeen jedha. Hanga handaara biyya lafaatti deemanii ilmaan namaa akka isaan barsiisan, ilmaan namaa akka isaan cuubam taasisanii turan. Yaa kiristaanotaa har'a hundi keenya wangeela beeknaayi, wangeela hubannee jirraayi, oolmaa Waaqayyoon nuuf oole beeknee jirraayi. Kana hubachuun dirqama keenya jechuudha. Hunda keenyatti akka isaa wangeela isaa barsiifnu dirqamni nurra kaa'amee jira. Kana beekuu qabdu. Ibidda kana yoo ofirraa hin buusin boru nu guba, kana beekuu qabdu. Inni sadaffaan immoo foon isaa qulqulluu nyaachuu fi dhiiga isaa ulfaataa dhuguun dirqama ta'a. Maal isiniin jedhe? Amanuu jennee irraa, cuuphamuu jennee irraa, amma immoo sadaffaa irratti dhiigaa fi foon isaa kabajamaa kan ta'e, ulfaataa kan ta'e amannee fudhachuun dirqama jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkana jedha. Nyaata baduufi hin hojjetinaa. Garuu isa jireenya bara baraa kennisiisuuf foonii fi dhiiga gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isiniif laatu saniif hojjedhaa. Isa sanii Waaqni Abbaan dabarsee jira jechuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 27 irratti nuuf barraa'ee jira jechuudha. Nyaanni nuuf kenname kuni nyaata bara baraa, nyaata jireenyaa, nyaata ilmaan namaa mootummaa isaa ittiin dhaalan akka ta'e hubannee jirra. Ammas akkana jedha. Biddeenni Waaqayyoo isa samiirraa bu'uu fi addunyaa kanaaf jireenya bara baraa kan laatu waan ta'eefidha jedha. Akkana jedhe gooftaan keenya immoo Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 33 fi boqonnaa 6 lakkoofsa 35 hanga 54tti, wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 hanga dhumaatti dubbisuudhaaf akkana jedha. Biddeenni jireenya bara baraa anaadha. Namni gara koo dhufu gonkumaa hin beela'u. Namni natti amanu sirumaa hin dheebatu. Biddeenni samiirraa bu'e ana. Namni biddeena kanarraa nyaatu hundi bara baraaf ni jiraata. Biddeenni koo ani addunyaa kanaaf jireenya bara baraaf kanan laadhu foon kooti. Dhuguma isiniin jedha, foon ilma namaa yoo hin nyaatin, dhiiga isaas yoo hin dhugin jireenya bara baraa hin qabdanii. Namni foon koo nyaatu, dhiiga koos dhugu jireenya bara baraa ni qaba. Anis guyyaa dhumaa sana du'aa nan kaasaa jedha. Maqaa isaatiif galanni haa ta'u. Kanaaf dhiigaa fi foon isaa nyaachuun umriidhaanis, qabeenyaanis, bareedinaanis, gosaanis kan daangeffamee miti. Namni amane dhiigaa fi foon isaa fudhachuun dirqama kiristaanotaa akka ta'e hubachuun hunda keenyarraa eeggama jechuudha. Kanaaf isa sadaffaa irratti kana raawwachuun hunda keenyarraa akka eeggamu hubachuu qabna jechuudha. Akkana jedha Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti immoo
ilmi isaa isa jaalatamaadhaan hanguma dureessummaa kennaa isaatiin gumaa lubbuu inni dhiiga isaatiin nuuf kafaleen arganne inni haqummaa cubbuutii jedha. Dhiigaa fi foon isaa cubbuu keenya haqa jechuudha. Cubbamtoonni har'a eenyudha? Nuudha kiristaanota. Ijoollee bichaadhaaf miti yookiin warra umriin isaanii deeme bichaadhaaf miti. Nuudha warroonni dhukkubsate. Nuuf immoo qorichatu barbaachisa waan ta'eef gara Kiristoositti dhiyaachuun dirqama jechuudha. Ammas akkana jedha. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu mara irraa nu fayyisa jedha. Ergaa Yohaannis 1:1 irratti jechuudha. Ammas akkana jedha. Ergaa Yohaannis asumatti jechuudha. Dhiigaa fi foon gooftaa ammam ulfaataa akka ta'e ilmaan namaatiif ammam akka barbaachisu kitaabni qulqulluun foon koo nyaata isa dhugaa fi dhiigni koos dhugaatii isa dhugaati jedha. Kana amanuun kiristaanotarraa eegama jechuudha. Kanaaf immoo Waaqayyoon akka jaalalaa fi akka dhiifama isaatti hirmaattota isaa akka taanu iccitii isaa akka fudhannu akka raawwannu nu haa taasisu. Arfaffaa irratti immoo kiristaanotaa maaltu nu hojii qajeelaa hojjechuu abboommii Waaqayyoo eegudha. Amma ilaala amannee jirra, cuubamnee jirra, dhiigaa fi foon isaa ulfaataa fudhannee jirra. Achiin booda hoo kiristaana fakkaachuu qaba. Jireenya kiristaanumaatiin jiraachuun hunda keenyarraa eegama jechuudha. Waan cuubamneef, waan amanneef, waan dhiigaa fi foon isaa fudhanneef qofaan malee mootummaa Waaqayyoon naallu jechuudha. Isa fakkaachuu qabna. Na fakkaadhaa jedhee jira. Kanaaf qulqulluun Phexros ani akkuma Kiristoos fakkaadhe isin immoo ana fakkaadhaa. Qulqullichi Phaawulos immoo isin mana qulqullummaa Waaqayyootii jedhee jira. Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo diigu ni diigama jedheera waan ta'eef akka hin diigamneef kiristaanonni of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Kanaaf immoo hojii keessan isa qajeelaa laalanii Waaqa keessan kan dhiifamaa hojii keessan isa qajeelaa ilaalanii Waaqa keessan isa samiirraa jiraatu akka kabajiniif ibni keessan haaluma kanaan biyya lafaa irratti haa ifu jechuudhaan Wangeela Maarqos 5:16 irratti jechuudha. Nu hojii gaarii gaafa hojjennu yaa kiristaanotaa ilaa kiristaanotaa isaan kuniin himee ijoollee Waaqayyooti jedhamna. Yoo nuti wal jaalan akka yeeyyii akka ilmoo yeeyyii immoo yoo wal nyaanna ta'e immoo nuti ijoollee eenyu akka taane beekuu qabna jechuudha. Har'a mana kiristaanaa keessatti gosaan wal foonee ilaalcha garaagaraatiin yookiin namoonni gariin immoo ilaalcha fedhii dhuunfatii warroonni wal jibbanii deebi'anii immoo mana amantaa deemuun immoo obboleewwan koo akkanatti of sobaa jira jechuudha. Obboleessa kan jedhamte obboleessa guyyaa 48 wajjin kan cuubamte isa biraayyuu dabartee warra hin amanneef kabajaa kennitee jaalala kennitee waa'ee Kiristoos barsiiftee gara Kiristoositti fiduu qabda malee jibbiinsi nuufi hin kennamne yaa obboleewwan koo. Obboleessa kee jibbitee mana kiristaana deemta gaafa ta'e ati ni kisaartee jirta. Obboleessa kee arrabsaa obboleessa kee dhiifama osoo hin gaafatiin mana amantaa deemta yoo ta'e ati dhugaan siin jedhaan ni kisaartee jirta. Bayi kana keessa obbaasi kana keessa ati ilma mootichaa ta'uu kee yaada'u ilma mootii ta'uu kee yaadadhu. Kanaaf immoo guyyaa isa dhufutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamootaan marfamee qulqulluu jedhama. Yeroo inni dhufutti ilmaan namaatiif akka gatii isaatti immoo akka laatu mul'ata Yohaannis 22 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Nan dhufaa tokko namaaf akkuma hojii isaa laachuuf gatiin nama hundaa harka koo jiraa jedha jechuudha. Edaa boru gaafa dhufu gatii nuu kenna jechuudha. Laalaa wanti na hubachuu qabdan Kiristoos eenyudhaaf gatii kennuu dhufa yoo jettan warra amaneef. Warri hin amanne ammaa hammumaayyuutti murtaa'ee jira jedha wangeelli.
namni ilma waaqayyootti namanne har'umaayyuutti murtaa'ee jira, dukkana keessa jira, ifa hin qabu, ifaan hariiroo hin qabu jedhameera. Kiristoos garuu har'a warra nu amanneen maal hojjettee jirta kan jedhu nu gaafata waan ta'eef kana beekuu qabna jechuudha. Akkana jedha, warra sagalee isaa hojiirra oolchanii to'atan malee of dogongorsaa dhaggeeffattoota qofa hin ta'inaa jedhu. Warra hojii waaqayyoo hubatee warra hojiirra oolchu inni nu haa taasisu yaa obboleewwan koo. Yaaqoobi boqonnaa 1 lakkoofsa 22, Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irratti nuufi ibsa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo yeroo dhufetti akkana nuun jedha, beela'een ture yoomna nyaachistanii, dhoobadheen dhufe yoomna obaastanii, uffata dhabeen ture yoomna uffistanii, mana hidhaa deemeen ture yoomna gaafattanii, dhukkubsadheen ture yoomna gaafattanii jedha jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Warroonni gowwoonni maal akka isaan jedhan kitaaba qulqulluu irratti Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 34 hanga 45tti nuufi barraa'ee jira jechuudha kiristaanota. Kanaaf hojii gaarummaa hojjechuun, waaqayyotti dhiyaachuun dirqama kiristaanotaati. Jireenya bara baraa akka argadhuuf hojii qajeelaa isa kam haa hojjedhu jechuudhaan namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaate gaafate tokko ni jira. Achiin booda abboommii ajaja waaqayyoo eegi gaafa jedhuun kan ijoollummaa kootirraa amma raawwadheen jira jedheen. Sana booda hoo qabeenya kee qabduu hiyyeeyyiidhaaf laadhutoo na duukaa bu'i gaafa jedhuun fuulli isaa ni gurraacha'ee jedha kitaabni qulqulluun. Kanaaf hojii qajeelaa hojjechuun hunda keenyarraa eegama jechuudha. Isa dhumaata irratti immoo maalidha? Amantii ofiitti jabaachuu cimuudha. Isa dhumaata irratti jechuudha. Amantii ofiitti cimuun, amantaa ofii beekuun, amantaa ofii keessa deddeebi'uun dirqama kiristaanotaati. Kanas akkana jedha Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti akkana jedhama. Anaaf jettanii hunduma biratti ni jibbamtu, namni hamma dhumaa obsu garuu ni fayya. Kiristaanota gaafa mallattoo kan ta'e fannoo gooftaa hidhannee deemnu namoonni baay'een nu jibbuu danda'u ta'a. Ofitti boonuu qabdu, ni jibbamtu jedheera gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe. Obsa yoo qabaattan garuu maal taatu? Ni fayyituudha. Har'a namoonni baay'een yookiin mallaqaan ta'uu danda'a, ilaalcha garagaraatti warroonni fannoo kutanii argaa jirra. Isaaniif immoo waaqayyo kadhachuu fi qabna yaa obboleewwan koo. Isaanitti gadduu hin qabnu, isaaniif kadhachuu qabna. Waaqayyotti bo'uu fi qabna akka karaa irratti deebisu jechuudha. Akkana jedha ammallee Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti, nuyis abdii humna ittiin argannu, ittiin boonnu kan hanga dhumaatti jabeessinee qabannaan nuyi mana isaatii jedha. Hanga dhumaatti yoo qabanne nu mana waaqayyooti gaafa jennu, nu bultoo waaqayyooti, hafuurri qulqulluu waaqayyoon nu wajjin jira jechuudha. Ammas Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti akkana jedha, amantaa keenya isa jalqabaa hanga dhumaatti jabeessinee eegnan hirmaattota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos taanee jirraa jedha. Duuka bu'oonni kanaaf hanga du'anitti, hanga dhumaatti, hanga lubbuu ofii dabarsanitti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'an jechuudha. Isa kamtumee akka keenya mallaqaan soobame yaa obboleewwan koo, keessattuu mana amantaa Ortodoksii keessatti warroonni har'a wangeela lallabaa jiru mee of gaafadhaa. Meeqa keenyatu dhuguma gatii argachuudhaaf wangeela tajaajilaa jirra? Namoonni baay'een dhugaan isiniin jedha mallaqaaf jechaadha mana amantaa keessatti kan tajaajilaa jiran. Namoonni baay'een isaa jechuudha. Har'a kana wangeelatti gufuu kan ta'e, ati mallaqaaf jecha ni tajaajilta yoo ta'e, yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, yoo na dhageessa yoo ta'e, mallaqaaf jecha ni tajaajilta yoo ta'e, mallaqa caalu yoo argamte seexana tajaajilta. Kana hubadhu. Mallaqaaf jechaa miti kan tajaajiluu qabdu. Gatii ishee samii san argachuudhaaf, boru waaqayyo fuuldura dhaabbachuudhaaf, isa faarfachuudhaaf, ergamoota wajjin hiriiruudhaaf, mirga isaa dhaabbachuudhaaf
mirga kan jedhamte namoota kabajaman qulqulloota wajjin dhaabachuudhaaf. Kanaaf wareegamtoonni hanga dhumaatti kan wareegaman qulqulleettiin arseeman hanga dhumaatti ani misirroo Kiristoos kan jette isa sayyaaddeeti. Yaa kiristaanotaa haa hubannu. Kanaaf namni hanga dhumaatti abboommii waaqayyoo eege karaa isaatirra deddeebi'ee mootummaa isaa dhaaluudhaaf hojjechuu qaba malee mallaqaaf miti. Kanaaf tajaajiltoonni baay'een mallaqaaf jecha kuftanii jirtu. Mallaqaaf jecha wangeela micciirtanii jirtu. Mallaqaaf jecha wangeelatti gufuu taatanii jirtu. Mallaqaaf jecha uummata adda footanii jirtu. Kanammoo waaqayyoon gatii isinii laata. Kanaaf obbaraaraa. Kanaaf karaa irratti deebi'aa. Wangeelatti gufuun ta'inaa. Wangeelatti gufuu gaafa taate ati hin jirtu yaa obboleessa koo. Wayyo yaa lubbuu kee osoo uumamuu baatee jechuu qabda. Boru gatii guddaa si eeggata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ammas mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irratti inni dhufu sun aangoon hundi isaa harka isaa akka jiru ilmaan namaatitti murtee isaa akka ilmi namaa hojii isaatti akka argachuuf akka jiru dubbateera jechuudha. Kanaaf of ilaaluun kiristaanota irraa eegama. Ammas mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkana jedha. Hanga du'aatti kan amanamte ta'i gonfoo jireenya bara baraa siif laadha hanga dhumaatti. Kanaaf namoonni warroota kaan sodaannee amantaa keenya gallakkisnu warroonni jiraachuu dandeenya ta'a. Kun immoo akka Yihuudaatti taanaa jechuudha. Hanga dhumaatti amanuu barbaachisa waan ta'eef fayyuu jechuun manni amantaa bakka namatti qooddee akka ilaaltu hubachuu qabdu. Inni jalqabaa Addaamii jalqabee hanga gooftaan keenya Kiristoos ilmaan namaa fayyisuutti isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu nu fayyise. Isaaf amma namni cubbuu Addaamitiif itti gaafatamu hin jiru. Garuu har'a cubbuu guyyaa guyyaadhaan raawwannuuf itti gaafatamna waan ta'eef saniif immoo amanuun, cuubamuun, dhiigaa fi foon isaa fudhachuun kiristaanotarraa hojii qajeelaa hojjechuun amantii ofiitti cimuun wantoonni shanan kuniin dirqama jechuudha. Kana raawwannee araarsummaa ergamootaatitti wanti nuti haadha keenya dubroo Maariyaamis wanti jaalannuuf ergamoota Waaqayyoos wanti waammannuuf nuti cubbamootadha. Isa fuuldura dhaabbachuu hin dandeenyu. Isin nuuf kadhadhaa jenna. Ofii keenya ni kadhanna isaanis immoo ni erganna jechuudha. Kana kitaaba qulqulluutu eeyyama waan ta'eef isa raawwannee mootummaa isaa ishee wareegamtoonni ishee qulqulloonni wareegamtan san isa fuuldura dhaabbachuudhaaf mirgaan hiriiruudhaaf hoolota ta'uudhaan of gadi qabuudhaan akka deddeebinu isiniin jedhaa. Waa'ee fayyinaa irratti gaafii yoo jiraate gaafachuu dandeessu. Yeroo biroo immoo gaafii keessaa walitti qabeetanii fuuldura keessanitti dhiyaadhaa. Yoon balleesse dhiifama naa laadhaa. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen.